namoota biyyoota adda addaa keessa jiran miskiina dila kana akkanatti niyyatee miskiina kana soomana yeroon tunis yeroo soomanaati baatii soomana qurnan irraa boodaati bifa kana miskiina kana akkana fursiistee bikka jirturraa du'aa isiniif godha namni kun rabbiin wallahi nama waan kana godhe rabbi biraa jiraatu rabbiin umrii isaa dheeressu sagantaa tana daabachuudhaan sawaba kan nuti qoddachaa isin jenna sawaba kan nuti qoddadaa isin jenna inshallah galatooma eega kabajamtoota keenya akkuma agartan namoonni biyyoota adda addaa keessa jirtan akkanatti miskiina kana bakka kanatti fursiistanii bifa gaariidhaan akkanatti wallahi bikka jirtanirraa du'aa isinii godha miskiinni kun garaan isaanii beela qaba akkasuma warra rakkatee jira akkasuma haadha ilmooti jira akkasuma namoota adda addaati jira waan ta'eef isaan kun akkuma himan ibsatti tanaafuu warreen halka qalleeyyii ta'anii warreen soomana nama isaan fursiisuu hin qabne nuti inni jirra jechuudhaan kun ogaa haal duree mijjeeffannee himanii wajjin fursiisuudhaaf yaane jechuudha isinis akka keenyaatti sawaba dalagadhaa isiniin jenna warreen sagantaa kana ilaaluu jirtaniif egaa soomana gaarii Ramadaan Kariim Bisumaan abdadda Humiyyo sumaan eeggadda Qaceellooteetiin ibsadde qalbii tootiif daawaa harkadde Rahmata kee jaalaan nu badhaafte Rabbii roobaan lubbuu jiraachifte Uumaa alamaa hunda bareechite Rabbii jallinarraa nu qace meega umma namoota waan kana akka furtan akka itti gammadan isin godheef mee du'aa godheef inshallah rabbi nagaa isin godhu hamtu sirraa qabu nagaa bobbaa nagaa angala hammeen sirraa qabu rahmatu wajji jiraate wajji bobbee wajji galee wajji jiraatu rabbi nu godhu inshallah tikka isin guddisu maatiya hanga durbulta irra bula wasiitti taakan sooman fursiita rizqi taakan fayyaa taakan amiin amiin mee ayya kabeela nu baatane meega atillee na ilmooti inshallah rabbiin rakkoota na keessa gama ballooti rabbi siya dabarsin janna mee nama kanaaf du'aa godheef rabbi bikka isin yaadida keessa rabbi sineef nama waan kana isinii godhe kana biyya biraarraa isinii godhe mee du'aa godheef nama kanaaf bikka jirutti rabbitti haa tolchuu jeeti bikka jiru rabbitti haa tolchuu umrii haa dheeressu tanaa miti guddoo itti haa kennu tabarakaa qabdu kennaa rabbi walumaanuu keessaa nu haa baasu egaa akkasi daawwattoota keenya akkuma agartan haadha ilmooti jira haadha namoota gurguddaa jira akkasii nuti soomana keenya rabbi nurraa qeebalu bakka kana nama hedduu jira angar walid deebinutti assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh namni akkanatti niyyatee niyaatana namoota miskiina kana akkanatti deemtai Bisumaan abdadda Humiyyo sumaan eeggadda Qaceellooteetiin ibsadde qalbii tootiif daawaa harkadde Rahmata kee jaalaan nu badhaafte Rabbii roobaan lubbuu jiraachifte Uumaa alamaa hunda bareechite Rabbii jallinarraa nu qace Bisumaan abdadda Humiyyo sumaan eeggadda Qaceellooteetiin ibsadde qalbii tootiif daawaa harkadde Rahmata kee jaalaan nu badhaafte Rabbii roobaan lubbuu jiraachifte Uumaa alamaa hunda bareechite Rabbii jallinarraa nu qace Bisumaan abdadda Humiyyo sumaan eeggadda Qaceellooteetiin ibsadde qalbii tootiif daawaa harkadde Rahmata kee jaalaan nu badhaafte Rabbii